jedhee nama rabbiin islaamummaa kanaaf qoma isaa bal'isee kalimaa rabbiidhaa barachuu barsiisuu keessatti rabbiin islaamummaa akka inni deeggaru islaamummaa kanaaf akka inni jiraatu akka inni dhaabbatu halkaniif guyyaa biyya adda addaa keessatti bakka jiru keessatti nama rabbiin islaamummaa kana laaffiseef fahu alaa nuurin bari inni ifaa irratti ta'ee jira alaa nuurin min rabbihi ifaa rabbii isaarraa ta'ee jiru bar ifaa nuura rabbiirraa ta'e ka rabbiirraa qabsiifame ka rabbiirraa shidametu rabbiin irratti isin jiraachisuu jira obboleewwan kiyya warri qaraasisuu jirtanuu fi warri qara'uu jirtan alhamdulillahi jedha yaa rabbii kiyya ka ikilaasaa nuu godhi jedha namuuni qaraasisa ka qara'u kun ka qaraasisu kun yookaan namni na arguudhaafi yookaan sheekanaa na jedhanuuf ustaadanaa na jedhanuuf garii abaluu sana keessatti garii akkanaa keessatti sheek akkanaatu jira kanaatu qaraasisuu jira akka jedhamuuf akka maqaan kiyya na yaamamuuf akka argamuuf akkan dhagahamuuf yoo jedhe kasaaraadha kuma kana inni qara'u ka qara'ullee sababaa nama tokkootii jecha namni tokko as keessa jiraate saahibni jaalalleen yookaanuu hanga biyya kana jirutti hangan dalagaa kanarra jirutti yookaanuu hangan dalagaa seenutti yookaanuu hanga hiriyaan kiyya as keessa jirutti hanga kanatti nin baradha yoo abaluun kun garee kana seene nin seena yoo abaluun kun hin seenne hin seenu yoo namni waa naan jechuu dhiise seeneen baradha yoo namni na arrabse yoo namni waa takkallee na tuffate yoo namni bakka naa dhabe dhiiseetan garee kana keessaa liiftii qabadha dhiiseetan deema hamman immoo kabajamutti hamman bakka qabutti nin baradha namni jedhe faayidaa diinii sanaan agarre mi'aa isaadhaa hin agarre kasaaraadha sun jechuudha kasaaraadha ergamaan rabbiidhaa arraffamaa maraatuu jedhama majnuuna jedhama siiriidha jedhama kijibduudha jedhama kalimaa rabbiitii miti haadha asaatiirul awwaliin haasaa warra durii fiddeen irratti qara'u jirta wanti isaan hin jedhamin hin jiru si waa hin jedhamne namni si dubbate hin jiru maqaa kan kee namni kaase hin jiru sumaanuu hammi beeku hin jiru jechuudha yoo ergama rabbiidhaa ilaalu akka taphitti as hin geenye ka rabbiin filate caalaa kalqiidhaa kanan mallee jechuudhaan ilaa guyyaa hadhaa kitaabni hadiisni qara'amee dhumuu dadhabe jecha afaan isaarraa bahe ka rabbiin ammallee waayyiidhaan itti erge ka quraanaa ka hadiisa kanan mallee caalaa kalqiidhaa ta'e kan namni tokko dura bu'ee salaachisuudhaaf eeyyaman qabne kan namni tokko isa kana hin ajajne waan kaaliqan ta'in kanaa ummanni kuffaaraa ummanni mushrikaa tuffataa turan miskiina jedhanii iyyeessa jedhanii yataamaa jedhanii kan ammallee waa tokko illee hin qabne jedhanii arrabsaa turan rabbiin immoo isa kana jabeessee hidhannoon kan kee nabiyyii duraati akkana jedhee jabeesse warra mu'mintootanis hidhannoon keessa mu'mintoota duraatti hidhachuu qabdan jedhee sii qofaa miti duraanuu akkasitti ummanni mushrikaa kaafiraa arrabsaa turan ergamaa kiyya jedhee jajjabeessaa ture nutiin kun yoo niyyaan keenya gaarii taate arraffamnus jibbamnus lolamnus bakkin dhufe kun bakka diinii rabbiiti bakka faayidaa aakiraati bakka fuula rabbiiti gaafa jennee sawaabni isaadhaa makiinaa nuun galchuu isuu walitti qabame nuun galchuu kanaaf qalbii keenya tolchuu qabna namni jechaanis gochaanis namni walitti ni bu'a ofsaan sabiriidhaan sheekarraa baratan sabiriidhaan nama barsiisan baratan sabiriidhaan wallaaluma keessaa bahan kanaaf obboleewwan kiyyaa niyyaa gaariidhaan jecha gaariidhaan gocha gaariidhaan jijjiirama gaariidhaan ilmii kana baratan jechuudha waan baratan immoo itti dalaguudhaan ilmiin namaa laafa yoo duraan ijaaban uffatiin yoo duraan ijaaba hin bitatiin yoo duraan kofoo miilarra deemaa turre
yoo duraan rifeensa mataa keenyaa jala ciraa turre ergaa qaala rasuulullah qaala Allahu azza wa jalla erga jenne qaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam erga jenne uffannaan keenya uffannaa shari'aa ta'uu qaba. Jireenyi keenya jireenya shari'aa ta'uu qaba. Qur'aanaan walitti galuu qabna. Qur'aanaan wal ta'uu qabna. Qur'aanaan saahiboomuu qabna. Uffanni keenya, deemsi keenya, haasaan keenya, niyyaan keenya waan Qur'aanni jedhu, waan Qur'aanni irratti nu qaceelchu kana jala yoo hordofne numa isii hadha waa tokko dubbachuu hin dandeenye. Numa isii waa tokkollee itti himnaan dhagahuu hin dandeenye, qabachuu hin dandeenye kanatu bor bakka guddaa gahee nama barsiisuudhaan, daawaa godhuudhaan, biyya kana jijjiiruudhaan, dhala borii jijjiiruudhaan rabbiin numa kana mijeessa jechuudha obboleewwan kiyya. Kanaaf yoo niyyaatullee rabbii waa hunda fuula dura keenya nuu tolcha, duniyaa fi akhiraa nu tolcha. Rabbii yaadaa fi muraada keessa rabbi isin yaa guutu isiniin jedhaa gammannee rabbiin duniyaa fi akhiraa isin gammadu. Warra quraanni kun guyyaa borii ragaa bahuuf hujjatul laka amaleeka jedha rasuulli takka ragaa namaa baha takka namarratti baha jedhe. Yoo rabbii jecha baranne rabbii jecha barsiifne ragaa nuuf baha. Yoo immoo waa biraatiif ammallee jechuudha akkuma kana dhageettiidhaaf hiriyaayiidhaaf ismaa'iidhaaf dhagee abaran ilmi isaanii barsiisa. Numa kanaan mallee yoo of hin tuffatiin, yoo waliin tuffatiin, yoo diiniin tuffatiin, yeroo tuffatiin, of hin tuffatiin rabbiin numa kana ilmii baratee barsiisuudhaaf fi barreessuudhaaf dhala boriitiif bakka waan takkaan mallee buusuudhaaf rabbiin nu mijeessa jechuudha. Numa kana jechuudha. Irra guddaan namaa dubartiin hanguma yeroo qabdu hanguma mallee biyya namaa jirtu ammallee dubartiin kun ammallee daawaa gochuudhaaf nama salaachisuudhaaf azzaanuudhaaf waa godhuudhaaf takkallee hin dandeessu jedhanii warri waa tokkollee hin beekne kana nutti himaa turan, kana dhagaa turre, kana guddataa turre jechuudha. Kana ammoo jijjiiruun nurraa qaba jechuudha. Nu qaba jechuudha. Waliin tuffatiina. Warri dhiiraa dubartiin tuffatiin. Warri dhiiraadhaa dubartiin kana ammallee jechuudha gadi qabeen ilaaliin. Darajaa isaanii darajaa Khadiijaa, darajaa Faaxumaa, darajaa Aayishaadhaa kanatti yaaduudha jechuudha. Gaafa sana diiniin keenya nuuf guddata, wal qabnee guddanna jechuudha. Kanaaf dhiirti qofti bakkaan hin ga'u diinii kana. Dubartiin qofti bakkaan hin ga'u diinii kana. Fakkeenya argaa turtan, dhagaa turtan, beekaa turtan jechuudha. Waan akka malee seenaa Khadiijaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eegasiin duutee kaatee hiriyaa isii saahiba isii kana kaddamaa ture. Wanti isiitti naa qixxooftu hin jiru jedhaa ture jechuudha. Kanaaf maal takkana sii kana godhe diinii kana rasuulaa wajjin gaggeessaa turte, dhaabbataa turte obboleewwanii. Akkasi rabbiin yaadaa fi muraada keessa rabbi isinii guutuu isiniin jedhaa isinirratti illee dheeradhe gammachuutu na dheerachiise. Wallaahi yaadaa fi muraada keessan waan isin biyyaa baatan, waan isin ammallee irra jirtan rabbiin kun fayyakuuniidhaan rabbi isinii godhu isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ما شاء الله ربي نسني فادبلوا ربي نسني حاجالته ورثة النورثة تنكنا ورثة سيد مرة ربي نحاتاتك ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل جدت شيخنا؟ أي ربي هاي رجالة ربين وان كان نوتامن كان نولي لا نولي من جيسته وشان جان كانت ربين مخالف ورتجت لربنا واتاه نولي ورقيت ورت لربنا واتاه وتور ربنا الله وتنيكا رب مغفرة ربنا واتاه ربنا أولي بلو ربنا واتاه أمري دين الدنيا ربنا وخلاص سبحان الله ربنا أمرنا وعليه طيب ثاني هكذا برتني طيب ثاني كذا بركة ربي ثاني فاكايو إمي ثاني كذا لإلمي زيادة ربي هذا بلوفي برتني نوبلا نوترا جنة أكاسي ما شاء الله. أكاسي ربي نسان الراحة جالت وربي نسان من كيسو كانت سوران إن شاء الله سجنتان تنبليه وقتنا أبناء وانك أجايبات تسكيمتي سرا
Kanaafuu nurraa hin mukaahinaa isiniin jenna. Sagantaan amma asitti aanuu sagantaa walalooti. Sagantaa walalootaan sagantaa nu dhiyeessitu obboleettii keenya Samiiraa Biyye. Samiiraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيك اسموني كي نبغى نجا نفتني سينا قبرتا سنين جنة. أيك لكم جزاكم الله خيرا. أكم جرى جرت